Assalamu alaikum. Mucaa footoo isa asirratti agartuun kuni Khadijaa Kadir jedhamti. Dhalattuu Arsiiti. Ijoollee Oromooti. Saawud Arabiyaatti madaamiin qaltee ajjeeftee jedhani. Ayyaa carraa shamarran keenya. Hin hojjenne jennee biyyaa baaniti. Biyyoon biyya ormaan nyaatti. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jechaa. Egaa obboloota koo warra waan baay'ee nama gaddisiisu inni tokkos viidiyoo akkuma viidiyoo dura argaartan sanirratti obboleettiin keenya tokko biyya Saawud Arabiyaa keessatti madaamin ishee qalte jechuudha. Madaamin ishee qalte jechuudha. Maaliif ilma namaatti garuu ilmi namaa hangam akka garaa jabaatullee hin beeku. Ilma namaatti akkuma feellee yoo balleessite ilma namaa akka shunkurtiitti albeedhaan muruu jechuun gara jabeenya ganaa akka namaa kenne waaqayyo haa beeku. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota koo. Nyaannan tun nyaatte. Nyaannan tun biyya ormaa keessatti ni nyaatte. Nyaannan tun akkuma allaattii biyya ormaa keessatti reeffi keenya bakkuma argetti. Dhiinni keenya bakkuma argetti lola. Dhugaan keenya hin jiru. Dhugaan keenya mul'atu. Nama nuu dubbatu hin qabu. Yoo biyya ormaattis waa taane akkuma mucayyoo tanaati. Wanni nama dubbatu hin jiru. Mootummaa qabaannee mootummaan hin dubbatu. Ija sirraan dhufanii namaan dubbatu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota koo. Jireenya addunyaa kana bu'aa bayii qabdi. Har'a obboleettiin keenya akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadha jettee biyya isheetii baate. Na ajjeesu yookiin na qalan jetteetii miti. Garuu diini kasitti qaratee albee siif taa'u meeqatu jira. Nuti nama gaariidha inni malee har'a gaarummaan isaanii hin jiru. Oduu saba biraa ta'e osoo nama ajjeestee sabni isaanii akka keenya kanatti albeen hin gorra'amu jechuudha. Akkuma mucayyoo dheengadda Filipiiniin daa'ima ajjeestisan mootummaan isaanii hin dubbata ture. Keenya garuu nama nuu dubbatu dhabne. Keenya akka shunkurtiitti osoo maan balleechin albeedhaan qalamaa ture. Dhugaas hin dhibamte. Yaa obboloota koo adaraa waaqayyo sinaa eegu of eeggadhaa. Manni sun isinii ta'uu baannan jalaa badaa adaraa keessa. Manni sun girgirii isinitti kaafna yookiin lola isinitti kaafnu gisuma isinitti hin dubbatinaa jalaa badaa. Obboloota koo nyaannaa tanatu nama nyaata. Har'a isheenis akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadha jettee malee mucayyoon tuni nan du'a jetteetii miti. Garuu maal godharree guyyaa dhagaa. Gara jabeenyi dubartii gizee tokko gara jabeenya dhiiraa wayya. Dhiira xurra garaa sii laafa yoo dubartiin garaan laaftu bineestidha. Dhugaa nuti bineessa. Maaliif har'a dubartii taate akkamitti dubartii albeedhaan irra jettee qalti. Har'a lukkuu duutuu tanaa akkatti qalu nuti beeka. Akkatti addaan baasnu nuti beeka. Har'a nama jira. Nama akkashii albee irra jettee qaluu ishee gara jabummaa kana rabbi ishee haa gaafatu. Maan biraa waan jedhuun qabu waan ishee haa gaafatu obboloota koo baay'ee nama aarsaa nama guba. Jireenya biyya ormaa kana waan ijoollee keenya gochaa jirtu keessattuu gara dallaalaa kanaan hin deebinaa kan jennu isa kanaaf. Nama namaa dubbatu hin qaban. Nama sii dubbatu hin qabdu. Namni sii dubbatu waaqayyo kee qofa. Namni tokko namni sii dubbatu hin jiru. Waaqayyoon tarka nurraa qabatee nagaan biyya ormaa keessaa nu galchee nagaan biyya keenyatti nu galchu biyya ormaa keessa. Biyya ormaa dukkana. Har'a mucayyoo tana haatiif abbaan ishii dhoobatanii firoottan ishii obboleewwan ishii dhoobatanii har'a ishiin diini karaatti qabattee nyaatte. Qaltee nyaatti immoo maal akkam gootan ani mina ajaa'ibu namni akkamitti nama qala. Akkam hagamuma yoo balleessellee hangam yoo balleessitellee maali gara jabummaan akkanatti hunda namaa kenne akkasitti nama qalchisiisu. Waaqayyoon ishee haa gaafatu. Waaqayyo si haa gaafatu. Obboleettii keenya kan duute waaqayyo jannataa si haa qananiisu. Lubbuu keessiif haa maru. Wanti dubbannu hin qabu. Maal goona? Wanni dubbannu waan nama tokko illee hin qabu.
maal dubbachuu dandeessa? Biyya ormaa keessatti wanta dubbattu hin jiru. Kasilaanuu dubbatu mootummaa ture. Mootummaa nuti bakka hin jirru hin beeku. Akkuma saba isaa ta'anii iyyuu warra biyya ormaa jirru kana warra humna keenya dalagannee jiraanna jennu kana nu hin beeku. Yaa carraa shamarran keenya maali garuu maaliyyummaan keenya akkatti biyyaa nu baasee biyya ormaatti allaatti nu nyaatti. Diinni nurratti taphata. Baay'ee nama dhukkuba kan keenyaa kun baay'ee nama dhukkuba dhugaa waaqayyoo baay'ee nama dhukkuba. Rabbi baay'ee nama dhukkuba. Keessaa ilmaan Oromoo kun baay'ee nama dhukkuba. Kan ilmaan Oromoo keessattuu bakkuma hundatti akkuma shunkurtii mummuramaa deemne jechuudha. Biyya keessatti akkas biyya alaatti akkas mirga hin qabu. Maal immoo gizee mallasaa maal ta'e namni mallasaa san jibbaa bara dhugaa waaqa jechuudha. Namni mallasaa san jirbaa dhugaa Rabbi du'aa lafa jalaa san misgaana qaba malee jiraan gubbaa kun misgaana qaba. Har'aa yeroo yaadattan ta'e Saudi Arabiyaa kana gizee san akkanatti illee hin beeku. Namoonni biyya alaatti akkas akkuma ammaa kana hin jiru jedhan. Na yaadadha waan jedhanii mallasaan kun hoggasuma lammii keenya irraa fudhadhu jennaan xiyyaara hara ergee hoggasuma xiyyaara isaa ergatee hoggasuma lammii isaa haratee biyyattiin galee iddoo saba kan tirgeedha kun Amaara kun Uraageedha kun Oromoodha osoo hin jenne jechuudha. Guurratee lammii isaa biyyattiin galate jechuudha. Garaagarummaan Abiyyii fi Mallasaa laala. Nuti immoo jechuudha du'aan keenyas jiraan keenyas akka jirus nu beeku akka duunis nu beeku. Kun hidhaa geejjetta sitti shama. Kun hidhaa geejjetta sitti du'a. Kun madaamina akkuma barbaadetti akka shunkurtii irratti taphatti. Bakkuma argaatti ajjeesanii reeffa keenya bakkuma argaatti nu gatu akkuma sareen gizee duuxa rufatti gaxassan akkasumatti nu gatu. Awwaalchallee hin qabu namni biyya ormaa kun. Awwaalchallee dhabne jechuudha keessaa ijoolleen Oromoo awwaalchallee hin qabu. Maaliif osoo har'a mootummaa sun jiraatu ta'eeti nutuu biyya ormaa keessa hin jiru. Dhugaa isin jedha nutumti biyya ormaa tana keessa hin jiru. Nagaan biyya keenyatti dalagannee hundi keenya hojii qaqqabnee hojjetan jechuudha. Maaliif akka ammaa biyyattiin jeeqamtee biyyattiin qaaloftee biyyattiin ibidda amma keessa ol baba'aa jiru kanaaf. Waaruma wal nyaattuuf waaqayyoos itti eekkamaa jira. Waaruma namni wal nyaatuu fi waaqayyoollee itti eekkamaa jira. Har'a ibiddi biyya Itoophiyaa keessan boba'aa jira. Lafa keessan boba'aa jira ibidda jechuudha. Laala jireenya wanta gara ishiitti deemaa jirtu biyyi keenya jechuudha. Maaliif nageenya hin qabdu? Nagaan hin jiru. Osoo nagaan jiraate wanna hundatu jira. Wanni hundi biyyatti qaala'ee jireenyatti qaala'ee wanni ishiin hojjettu waan dhiigni namaa biyyatti san guutee ibiddaan ol ba'e jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'a mootummaa gaarii qabaannee har'a reeffi obboleettii keenya akkanatti dhangala'ee nafu dhugaan ishiin baddu. Kan isaanii madaamin bakka barbaadde guute ajjeeftee akka barbaadde taate. Garuu osoo lammii biraa ta'e yoo tana ka socho'ee ilaal mootummaan ofiisaatis socho'ee gumaa ijoollee isaa baafata. Kan keenya hin jiru. Keenya duutee dhiistee namnis beeku hin jiru. Ijessi yoo ta'e sirraa birrisitti sirraa ciratee fidaa sitti sirraa gafaa hojii qabattee duutee jiraattee dhimma isaatii miti. Innaa kanatu jira obboloota ko baay'ee nama gaddisiisa waan biyya keenya keessatti deemaa jirus deebisee ijoollee shamarran keenyaan akka kootii biyya alaa jiran kan irratti deemaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Obboloota koo waaqayyoon nu wajjin haa ta'u wanna biraa homaan godhatina akkuma amantaa keessaniiti. Ijoollee kutaa gaddaa waliin qoodina amantaa waliin qoodina. Hunduma si'ii jechuudha. Ati musliima si'ii ati musliima bira hin jira akkas jettee namoonni akkas jettan soba akkas hin jedhin jarattiin ati musliima ati kiristaana ati biltsidha ati maalidha waaqeffannaadha hin jettu isheen siqa abashaadhaan beetti. Itoophiyaadhaan nu beeku obboloota ko nuti waliif dhiigaa malee isaan alagaadha homaa siin godhan yoo araba ta'es yoo amantaa barbaadan hordofan homaa siin godhan sabuma kee amantaan garaagaraallee sii washa homaa wanni tokkuma siin godhan sinniisan isaan musliima jedhanii sinniisan waamaa sinniisan waan fe'in jenni isaan gara jabeenya dhagaa qabu garaa isaanii sibiila akka sibiila jabaatu isaan jechuudha. Kanaaf
obboleessa koo akkuma amantaa qabdanii hundi keessanuu kadhannaa keessanii nuuf yaadadhaa. Waaqayyo isinaa yaadatu kadhannaa nuuf yaadadhaa. Tsalotii godhadhaa. Du'aa godhadhaa ijoollee musliimallee hundi keessan akka biyya kana nagaan galu isiniin jedha. Obboloota koo dhaamsa kooti kuni baay'ee tokko lapheen koo na cabee mucayyoo sin argee jechuudha. Ayyaa jireenya lafa tana. Ayyaa jireenya biyya ormaa dukkanaa bara.